Maala be guyyaarra. Guyyaa makkanna dabbar guyyaa jibbisiisa. Namni tokko illee hin jiru har'a akkamitti dabbaraara oduun kunoo garaana guute nama wajjin odeessuun qabu. Yaadadhaan dawwadhaan. Halo. Oh yaadoo akkam? Jira dhugaa maalee sartaa? Yaa mucaan atammayyuu raftaa hin jedhamanii. Siiniif yaadoo? Bakka ammoo baay'een si yaadaa bule beektaa dagalgal. Waan ta'eef si taataadhaan si barbaadaa bakka dhufaan jira mana eegi mana biratti. Ka'ee kaarribaa. Eeyyee dhufaan jira kunoo. Isa dhiisiin jedhee isa dhiisilaa amma gabbee duutee taamatiin jirtu. Eeyyee hin jirtu waan sirra taasamaa hunda isaan dhageenyeeti gabbee tamman dhufee sitti maatiyan. Hin jirtu daddafilaa amma neege amma yoo fi jette laa amma sammaa dhufaan jiraan kunoo. Sittani maa duutee tabaqqa tarree namaa keessa of jibbita laatuun dhufee sitti meeti. Dirriba duwwaa yoo jettee kun rafiitii duwwaa keessa irra duutee ta'ufumaa rafaa irra malee kan. Duutee mee kun hirriba miti dhufaan jiraan eege amma sammaa gabbeetiidha amma sammaa. Maaloo ati maal jirta? Ati maal jirta? Keessumaa wanta na arsene dhiitii beetu waan roobaan siin jedhe dhageessee taphati. Maal dhageessee miti sanuu iyyuu sitti muu dhufe. Alaan uffattee deemti malee waan nyaattee bultu iyyuu hin qabdu siin jedhe waa'ee kee abbaallee taasaa oole roobaan arra. Dursa nagaan gaafatu. Nani raanfadhe iyyuu laasa immoo. Eessa arfaarta? Bakka waa'ee keetiif hin aaruu jalqabee har'a guyyaa guutuu. Maaltu ta'e? Waan nyaattee bultu hin qabdu. Naan jedhee raawwate natti maal riyaa yoo ta'e akka himti waan akkasii nama dudduuba haasa. Riyaa kee fakkaata. Roobaa? Nan badee. Anuu gaaffii natti ta'e dhuguma yaaduun akkasii jedheetan cannaqamaa olee har'a guyyaa guutuu. Keessumaa wanti isin jedhatu wanti naaree dhiisuu dide. Yaadoon alaan uffattee deema akka ilma abbaa qabeenyaatti deema mana waan nyaatee bulu tokko hin qabuu sin jecha aranne roobaan. Gaafanne yoo sobate yoo. Maaltu hin gaafanne waamaa si biratti amma. Eessartaa? Mutaa rakkoon qabu. Tole. Maal gochii fuute? Har'a rafaan jira maalumaaf booddee wal argina. Maal gochii harkaa fuute siin jedhe? Ani sinnatti kenne maarree yoo inni taatee ani rakkina maalii qabu? Rafaan jira booddee wal argina maaluma ta'eef siin jedhe. Alee waan ati jette sana dhugaa soba isaa irraa adda baasu wantoota. Sitti haasa'u baqataa ta'e sitti haasa'u rafaan jira siin jedhe kunuun baqatan sitti haasa'u. Kasuma godhanii jedhee yaadne kana. Nama dinati. Bofa. Nama bakka maalumaaf. Dinna mala. Oyo roba. Kami. Jirta? Kami. Maala bebenna. Isime. Maal ta'e? Arramaanu man jirre dhagee sana haaraa olee baasaan beekon. Maati? Yaadoo. Roobaan akkasinaan jedhee waan hin takkaas irratti hin argine natti maa olee har'a. Yaadootu moo? Hin qoostaa. Mana dhugaatii keessa taa'ee dhugaatii dhuguutu achitti ijoolleen tumanii. Roobaan aan jedhe roobaan mana ga'u akkamitti ijoolleen tuman jedheetan itti dhufan maalee wajjin wal loleen dhufee isaa wajjin waan. Yaadoo jimmoo? Eeyyee.
Roobaatu mana dhugaatii gaheetuma meenaan jedhe. Yaadoon illee nama akkasii fakkaatu garuu. Isi kaa bofa wajjin jiraachaa irraa maalitti beeka? Maal taatee na caalaatti dhiyaataati yaadootti. Anu har'aa keetiin dhiyaatu amma matitti dhiyaatu mootiin dhiyaatu immoo har'aa keetti. Nama tumee. Anaan namni tumee. Keessa ba'ee ilkaantu lafaaf maana meenaan jedhe. Ilkaan yaaddee ta'e amma kana duwwaa ta'e tokko birriituu qabaate mana dhugaatii akka hin jedhamni. Lammaffaa immoo roobaan waan nyaatee bulu hin qabu mana keessaa. Mana keessaa waan nyaatee bulu hin qabu uffata ijoollee irraa ergifateetii ittiin deemaa naan jedhe. Yaaduu mata akka jedhee. Eeyyee. Dhiyeessin sobinii garuudha. Maaliif si sobate immoo? Haasaa keetu nama Biraan faaroo eessatti si sobaa? Namuma kanatti hangoo naan jedheema. Asii baanee biyya biraa jiraannuudha. Boofa wajjin jiraachaa irra boofa jiraannu gidduu. Attan godhe naan jettee laata. Namuma kana naa garaan jiru yaada isaatti. Isayyuu akkamittiin tu nama qabeenya hin qabne wajjin hin deemna har'aa kan hin dhiibna waa deenyinnatii isaa naan jedhe. Ani immoo isa duranoo si baree akkamittiin si dhiisare. Maal taateeti mooyi? Beeka namuma dambidolloo namuma biyya Oromiyaa keessa jiraatu kan beeka. Uumama isaan dadhabeen. Amma kanaaf iyyuu annan deemaa jiran. Deemee kaa. Siin dawwala maalumaaf bakka. Ay nama bara kana hiriyaan bara kanaas hin taatu jechuudha. Ay yaado. Kanan qabu kaa. Baga nagaan dhufte kaa. Akkam isin immoo ergamicha milkeessitanii? Ta'eeramini? Akkamiin darbe moo kufeere? Darbeera. Maanni maaf na barbaadan nan deema. Jiwa hin qaba. Taa'e maal? Kasbii deeman. Maaloodha beektaa? Eenyummaa keessa arginu. Wanta xiqqootti yaada keessa dursinee bira geenye. Sana booddeetu gaaf tokko bolo tokko kanaa mari'anneetu guyyaa sana yaadattu mini. Kadenne inni bilbilee yaadoonii inni bilbileetu yaadoonii akkas naan jedhee sana naan jedhee akkasitti na arrabsee jedhe. Ammas innis immoo yaadoonis immoo bilbilee akka jedhe roobaatu bakka ati naman taatu maaloodhaa jedhee waan meeqa naan jedhee jedhe. Kan ammoo kan jedheen sidha. Ani hin jenne kan. Yaadattu mini isin garuu. Wanta inni jechaa jiru maal gaari? Kanaatiif wanti nuyi goonu kanarraa akkati deemtu. Kana namantamoo namantu. Yoon jedhee ragaa qabatamaa naaf biraan inni nama. Ragaan qabatamaan jedhu. Bichaa fidanii turni. Boyisiisaa fidda ittatti. Boyisicha baasiitiin na dhaggeeffachisi. Hin jenne jette? Naa kun dhaggeeffatu la. Nagaa miti? Waan roobaan siin jedhe dhageesseetta miti. Maal dhageessee miseensa sanuu iyyuu muu dhufe. Alaan uffattee deemti malee waan nyaattee bultu iyyuu hin qabdu siin jedhe waa'ee kee abbaallee taasaa oole roobaan har'a. Dursa nagaan gaafatu. Nan irraanfadhe yoo laata immoo. Eessa arfaarta? Bakka waa'ee keetiif hin aaruu jalqabee har'a guyyaa guutuu. Kana gaa eeyootu jedhe nutu jedhe moo akkamitti yaadda? Ati
Warra kana walitti buusuudhaaf kanan goone atis immoo baadhu. Ragaan qabatamaatu jira. Maal jedhu? Kana duwwaa ta'e tokko birrii utuu hin qabaate mana dhugaatii keessa hin jedhamini. Lammaffaa immoo roobaan waan nyaatee bulu hin qabu mana keessaa. Mana keessaa waan nyaatee bulu hin qabu. Uffata ijoollee irraa ergifateeti ittiin deemaa naan jedhe. Yaaduu mata akka jedhee. Eeyyee. Iyyeessin sobinii garuula. Maaliif si sobate immoo? Haasaa keetu Makkee deemuu bakka. Argitee hojii kee? Kana gaa. Asis dhadheesuma haasoftee achis dhadheesuma haasoftee. Kanarraa bu'aan maaliif argama? Hamiirraa maaltu argama? Ati koo dhiiradha. Dargaggeessa. Hamiirraa maaltu argama? Obboloota kana walitti buustee maal argatta? Hamiirraa wanta argamu tokko illee. Argitaa? Kun salphinadha. Dargaggeessa tokkorraa waan inni eegamu. Walitti bu'uu isaaniirraa isaanii wajjin ati walitti bu'uurraa wanta argamu tokko illee hin jiru. Kanaatiif obboleessa keenya waan tokko siidhaan mala. Nuyi kana duraan dursineetu wanta kana si dursinee hubanneetu wanta kana mucaa kana akkamitti deeffannaa jennee irratti dubbannee irratti mari'annee hamii kana akkamitti dhiisisuu dandeenya oduu kana akkamitti dhiisisuu dandeenya jenneetu irratti mari'annee kana godhe malee nuyi si miidhuudhaaf yookaan akka wajjin na deemne gochuudhaaf miti kan nuyi kana godhe. Kanaatiif ati kanarraa waan barattadhee yaadaga. Amma kan beektaa ana amma jara kana walitti buusadhee hin yaanne wanta kana akkuma qoosaatti naasee sababan baay'ee maa tokko aaraa ture. Sababii natti dhufanii dhugumatti fudhatanii na loluusee maal isaanitti adda ba'uun barbaadaan? Ani ittiin qoosuufi kan hin dubbadde wanta kana. Sirrii ammoo an dubbiidhaaf hin goone kana hidhee tanaan hin jenne siniin jedhe jechuudha. Ani isaanii walitti buusuu barbaadee miti sii gala miti. Ani waama deemni yoon deemaa jira. Deemtaa ree? Jedhi bakka. Anis ilma duukaan jira. Maal hin deemtaa? Kan deeme. Maal anis nan deemaa? Maali deemaman jira manis? Deemna noo. Jedhi bakka. Jedhi. Maanni isaaf kaffaltanii? Cufi maali dhimma keetti nuyi si xumurraa? Yaadoo utuu hin kaffalin baartu. Ati koo dhiira? Ilma dhiira? Ati si mobaayil? Ragaan qabatamaatu jira. Maal jedhu?